Mootummaan Itoophiyaa doorsisa irra deddeebii Masrii jedhee ilaalchisee mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif xalayaa barreesse. Manni marichaa doorsisa Masrii qalbiin akka hordofu gaafate. Gama kaaniin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed muddamni biyyoota ollaa waliin jiru gara waraanaa ce'uu malaa yaada jedhu irratti yoo dubbatan ofirraa qolachuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Galaanaa Balaay dabalata qaba. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Taayyaa Asqasillaasee mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti xalayaa barreessaniin Masriin waan hin jirre uumaa jirti jechuun himataniiru. Xalayaa Itoophiyaa BBC'n arge manni maree nageenyaa doorsisa Masriin faallaa chaartara biyyoota gamtoomaniin Itoophiyaa irratti tarkaanfii humnaa fudhachuuf taasistu qalbifachuu qabaa jedheera. Masriin xalayaa fulbaana tokko bara 2024 UN'tti barreessiteen sababii hidha haaromsaan qooda bishaan ishee mirkaneessuudhaaf jecha tarkaanfii barbaachisu fudhachuudhaaf mirgan qabaa jetteetti. Ergasii Itoophiyaan xalayaa fulbaana 6 bara 2024 barreessiteen Masriif deebii kenniteetti. Masriin adeemsa diinummaa fi fedhii hin amansiisne dhaabuun qajeeltowwan seera idil-addunyaa hordofuu qabdi jedheera xalayaan Itoophiyaan barreessite. Biyyoonni lamaan laga dheeraa addunyaa Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaartuu waggoota 10 oliif muddamarra jiru. Masriin hidhi haaromsaa Itoophiyaan xumuraa jirtu hamma bishaanii na duraa xiqqeessaa jechuun yaaddoo himachaa baate. Itoophiyaan ammoo daangaa ishee keessatti qabeenya uumamaa qabduun fayyadamuuf seerri ishee dhorku akka hin jirree fi hidhi ijaaramaa jiru ibsaa maddisiisee gadi akka yaa'u ibsiti. Xalayaan mootummaan Itoophiyaa barreesse kun qorannoon dhiibbaa hidha haaromsaa ogeeyyii Masriin dabalatee xiinxalamuu fi rakkoo akka hin qabne hubatamuu beeksisteetti. Dubbii ministeerri muummee Masrii dubbatan jette dabalatee Masriin waliigaltee bara koloniitti cicciteetti jechuun Itoophiyaan irra deebiin himattee jirti. Tibba kana ammoo waggaa 40 keessatti yeroo duraaf Masriin Somaaliyaa waliin waliigaltee waraanaa seenuun xiyyaarota waraanaa Somaaliyaaf erguun muddama hammeesseera. Itoophiyaan bulchiinsa Somaaliyaan kiyya jettu Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa erga raawwattee ji'oota lakkoofsises muddama biraa uumeetti fufee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa birmadummaa Itoophiyaa wayita kabajan duula biyya kamiinuu irratti aggaamamu qolachuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Yeroo dhiyoos Itoophiyaan biyyoota tokko waliin lolatti galuu akka maltu haasaawwan akeekan ni dhaga'amu ka jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed waggoota 50 darban biyyoota ollaa akka Sudaaniif Somaaliyaa waliin dhibdeen irra deddeebiin mudachuu kaasanii erga aangoo qabatanii garuu biyya ollaa waliin lolli gaggeeffame akka hin jirre ibsan. Ammoo aggaammii irratti gaggeeffamu kamiifuu deebii akka kennan dubbatan. ባለፉት 6 ዓመት ተኩል በአንድም ጎረቤት ላይ አንዲት ጥይት waggaa jahaaf walakkaa darbe biyya ollaa kamirrattuu rasaasa tokko dhukaafnee hin beeknu. Sababiin isaa olloonni keenya nagaa yoo ta'an akka nagaa argannu yoo tasgabbii qabaatan akka tasgabboofnu. Tasgabbiin sunis misoomaa fi badhaadhina keenyaaf bu'uura akka ta'e waan beeknuuf eenyu waliinuu wal loluudhaaf fedha karoora yaada hin qabnu. Haa ta'u malee dhiyoos fagoos kan jiran kan akka ta'utti nu hubanne har'a akka hubatan kan hin barbaadu. Nuti Itoophiyaanonni waan namaan barbaadu kan nu barbaaduu fi kan nu tuqu garuu akkuma barre qaanessinee deebifna. Eenyuyyuu Itoophiyaatti bu'uu yoo barbaade si'a tokko qofa otoo hin taane yeroo 10 deebisee itti yaaduu qaba. Sababiin isaa Itoophiyaanonni wanti dandeenyu tokkichiif inni guddaan ofirraa qolachuudha. ማንም ኢትዮጵያን መድፈር ሲፈልግ አንዴ ሳይሆን 10 ማሰብ ይኖርበታል. Sajalqaban qormaata kutaa 12ffaa warra fudhate keessaa kan darbe dhibbeentaa 5 qabxii 4 ta'uu ministeerri barnootaa Itoophiyaa beeksise. Bu'aan qorumsaa seensa yuunivarsiitii wiixata har'aa halkan walakkaa sa'aa 6 eegalee marsariitii gubbaa akka gadhiifamu Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsaniiru. Firiin qormaataa kutaa 12ffaa baranaa kun kan bara darbe bira qabamee yoo ilaalamu dhibbeentaa 2 qabxii 2 fooyya'insa agarsiiseera. Manneen barnootaa 1,663 barataa tokkoyyuu kan hin dabarsine ta'uu Piroofeesar Biraanuun himan. Naannoo Oromiyaa keessatti manneen barnootaa barataa tokkoyyuu hin dabarsin hafan 553 yoo ta'u kan itti aanu naannoo Somaalee kan manneen barnootaa 156 milkiitti dhabanidha. Piroofeesar Biraanuun haala qormaataa kana kan itti kennan miidiyaaleef yoo ibsan akkas jedhaniiru. በ69 የፈተና ማዕከላት በመኪና እንዲሁም 50 wiirtulee qormaataa 69tti konkolaataadhaan akkasumas wiirtulee qormaataa 54tti xiyyaaraan qormaatni ergameera. Qormaatni baranaa onlaayiniidhaanis kennameera. Walumaa gala kanneen qormaata kana onlaayiniin fudhatan barattoota 29,736dha. Baroota darbanirraa qormaata walirraa hatuun xiqqaa ture. Barnoota gosa hundumaan dambii cabsuun qormaata haqsiisuu danda'u kan raawwate barattoota 313dha. Barattoota 36 biroo irratti yeroo qormaata hojjetan dambii cabsuu isaaniin qormaatni isaanii haqamuu danda'eera. Mobaayilii fuudhanii galuuf yaaluun gochaa dambii cabsuu isa ijoo yoo ta'u kuni barattoota 128 irratti kan mul'atedha. Kanaan alammoo lakkoofsa galmee kennameen barataan biraa qoramuuf dhiyaachuuf yaaluudha.
baroota darbanirraa gaafa ilaalamu garuu kan bara darbeerra dambii cabsuun akkaan hir'iseera. አንጻር ሲታይ የደም መተላለፎቹ ሲግኒፊካንትሊ ቀንሰዋል። Qabxiin olaanaan qormaata kanaa naannoo Tigraayitti galmaa'uu damee saayinsii uumamaa fi hawaasaan qabxiin olaanaa kanneen galmeessan dubartoota ta'us himaniiru. በትምህርት አይነት ከፍተኛ ውጤት ትግራይ ውስጥ ሲቪክስ ተሰጥቶ ነበረ። Gosa barnootaan qabxiin olaanaa kan argame naannoo Tigraay barnoota siiviksiidhaan yoo ta'u, qabxiin gadaanaa immoo herreega yoo ta'u, qabxii giddugalaa 27.9 ka ta'utu dhufe. Qabxiin gadaanaa inni kaan ikoonomiksiidha. Barnoota kaaniin ammoo fiiziksii, keemistirii fi baayooleejiidha. Qabxiin olaanaa akka biyyaatti galmaa'ee naannoo Tigraay 700 keessaa 675dha. Kunis Itoophiyaa keessatti qabxii olaanaa isa jalqabaadha. Dhiiratu galmeesse. Isaan ala warreen 600 keessa qoraman qabxii olaanaa 575 saayinsii uumamaan gama saayinsii hawaasaan 538 galmeessaniiru. Saayinsii hawaasaanis kan uumamaanis qabxiin olaanaa kan argame dubartootaani. Isheen 575 fidde barattuu mana barnootaa kaateediraaliidha. Isheen 538 fiddes barattuu mana barumsaa Itiyoo Paarentiti. Embaasiin Itoophiyaa Keeniyaatti argamu waggaa 60ffaa hariiroo biyyoota lamaanii fi bara haaraa Itoophiyaa 2017 ilaalchisee hawaasa Itoophiyaa biyyicha jiraatan waliin kabajuu fi jila sanbattan darbee qopheessee ture. Sagantaa kana booda addatti BBCtti kan dubbatan Ambaasaadar Baacaa Dabalee haala qabatamaa hariiroo biyyoota lamaanii yoo ibsan hariiroo kana caalaatti cimsuuf waliigaltee wal hubannoo walii mallatteessuuf hojiitti hiikaa akka jiran dubbataniiru. Rakkoo nageenyaa naannoo daangaatti mudatu furuufis karoora jiru ibsaniiru. Waayilakoo Hamzaa Huseenii fi Aslii Galgalatu dubbise. Quunnamtii biyyoota lama akka meemiroonni of andarstaandingii torba waliin mallatteessan. Kun yeroo Joint Ministerial Council biyyoota lama yeroo tokko asitti ta'a, yeroo tokko achitti ta'a. Ganna torbaaf gargarchitee, ganna torbaaf gargarchite kun sababii adda addaatiin filannoo waan akkasii ganna torbaaf ta'e. Irratti kaawunsiliin suni, joint miitingii sun yaa ta'u irratti waliigaltee Kuni sektarii adda addaati. Sektarii guutummaatti dippiloomaasii isaa sekiuritii waan fayyadaa waan tokko achi keessatti naaf torba waliin mallatteessinee waan kana hojiirra oolchaa jiru. Itti hojiirra oolu keessaa tokko laamni poortii fayyadamee yoo jalqabe. Itoophiyaan Airlines asitti marroo afur guyyaatti haala tokko wajjiniin marroo afran sana ta'ee jira amma isa kanas tochuudhaaf ariina jiru. Waan nagaa irrattis border security issue irrattis mari'annee isaanis qophii waan kana waliin hojjechuudhaaf. So waan gaariitu hundumaa jiru jechuudha. Kanaaf karaa akkaataa kana saba lammii Keeniyaa ta'an, Itoophiyaa ta'an wanta waamtee akkasitti qorattee jiilitee jiila kanarratti waan dabarsuu feetu dabarsuun boombii guddaa. Lammiilee Itoophiyaa biyya kana jiran biyya hidhata isaanii akka cimsan sirnoota garaagaraa irratti akka hirmaatan aadaa achi jiru dhaqanii sirriitti akka baran akka wal quunnamtii jabaa akka qabaatan gochuu keessatti maaltu jira? Gama Imbaasiitiin maaltu hojjetama? Tabaranaa kan Irreechaa gaddaa darbe maanguddoota asii deemus taa'aa jira. Gaariin asii deemus gaarii guddoo waan ta'eef kun wal quunnamtii warra lamaanii gidduu jiru guddoo jechuudha. Karaa dhibbiitiin fakkeenyaaf nam Booranaa tokko yookaan nam Keeniyaa tokko gaarii isaatiin Finfinnee ga'ee deebi'a yoo jedhu biyya kanaa ka'ee deemu nuti waraqaa kennaa waan kun dhorkamee beeku biyya adda addaatirraa Jibuutii irraa maal jetta Suudaan irraa ta'ee kaan irraa seena biyya tanaa lammii Itoophiyaa ta'ee Keeniyaa gaarii isaanii ooffatanii biyya dhaqanii as gaddeemu. Akkaataa kanaan waltee jaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama haga 60 kan kaardii Keeniyaa harkaa qabu Itoophiyaa keessa jiraatan daangar namni kun isin Keeniyaa asii baa jedhee namni baasu hin jiru. Booranumatu akkas gaafa filannoon biyya tanatti dhufu eleekshiniidha. 60 dhufanii asitti vootachu. Gaafa Itoophiyaa achitti vootachu. Lakki isin Keeniyaa namni jedhuun hin jiru achiis ID. Kanaaf akkasitti gargar qoodanna waan ta'e walquunnamtiin nu lamaan gidduu jiru akkasitti jabaa. Keeniyaa fi Itoophiyaan walitti bu'an. Ammas walitti bu'an. Waan walitti buusu hin jiru jechuudha wal mari'atta. Eega wal mari'atte probleemii sana waliin. Namoonni lammiilee Itoophiyaa karaa seeraan alaatiin biyya kana jiraatan hedduu jiru. Rakkoo garaagaraatiif kan saaxilaman illee jiru. Gama kanaan hubannoon Imbaasiin keessan qabu maali? Maal ta'uu qaba jettu? Hagam immoo deeggaraa jirtu? Hojii lama qaba. Faayidaa Itoophiyaadhaa biyya tanaa Itoophiyaan argachuun malti argamsiisuu lammeesson
lammii Itoophiyaa kan biyya kana jiraatu sababii adda addaatiin kan asiin darbu nam kana ijaaru rakkoo keessaa akka ba'u qarqaaru yoo rakkate bir dhaabbachuu rakkoo san waliin ta'anii hiiku halkanii guyyaa maarree hin jiru halkan sa'a sagalitti eerpoortii dhaqnee nama gadhiisisnee jiran. Biyya kana rakkoo nageenya ture daangar namoonni